warri du'uu barbaadan jechuudha warri fajjeessu barbaadan feetu abbaa fite ta'e warri fajjeessu barbaadan jechuudha waan duutaniif san sababa duutaniif san lafa kaayadhaati barreeffadhaati maatiin keessan haa gumaa isinii gaafatu maatiin keessan haa isinii baru waan irra duutaniif san rizinii waan irra du'uudhaa deemtanii san lafa kaayadhaa deema yoo murteessitan jechuudha rizinii waan sanii namni baruu qabaa jechuudha rizinii waan sanii namni baruu qaba maaltu ajjeesee paastatu gadi taruu didee mallaqa namaatitu iyyuu irra dhufee maalii akkasiitu akkas ta'e jaarsatu irratti fuudhee maaliitu akkas ta'e maaliyyootu akkas ta'e akkasiyyootu akkas ta'e jedhanii dubartoonni biraallee sababa saniin mooraaliin isii cabuu irra warri abdii kutattanii gara du'aatitti uf qajeelchitaniitiin jettan rizinii waan irratti duutanii san lafa kaayadhaa du'a baruu qabaa jechuudha namni rizinii san gumaa keessan baasuu qaban fakkeenyaaf karaa jaarsa keessaniitiin ta'a karaa jaalallee keessaniitiin ta'a haaluma jiruuf jireenyaa ta'a sinii galaa miti amma irra caalaa yooma dhugaa dubbanneetiin jenne dhibbi keessaa paarsentiin 80 jechuudha waan naan jedhe dhaggette lakkoofsa barreesse amma haadha faaxeetitti waan dhaamadhu qaba jedhe. Bubbee bade lakkoofsa dedhay. Haasitti dhaamatu qoy waa sitti mu'e dana fakkaate. Bubbee kunootiin. Ila maxxaa. Kana kunoo ka of ajjeesuuf uddagana maatii garmaa. Silaa duute maal qaba kan hafe wal ajjeesisiisuudhaare lakki silaa du'e maal qaba kan hafe wal ajjeesisiisuudhaare laa wallahi habiibi kiyya inshaallah ani reeffi kiyya akka reeffi kiyya biyyee uffate sanitti dhugaan tiyya biyyee uffattee achitti haftee haati tiyya maal taate laata intalti koo abbaan kiyya maal ta'e laata intalti tiyya kaleessuma nagaan na biraan deemne kaleessuma akkas hin taane deengaduma nagaan na biraan deemne torba mataarte nagaan na biraan deemne jedhee abbaan kiyya haati kiyya hiriyoonni kiyya canna qaban laa wallaahi maal waan ta'eef maal inni hingaye sijja dubartoonni mataan keenya rakkoo guddaa qabna rakkoo guddaa rakkoo mana jedhamne qabna. Kuno mucaan kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amma haasawa keellee dhageet ture haadha Faaxeemaa seeta beeyta an gargaarsa hedduun dabarfadhe takkaan gargaaree bakka tana narratti hin dawwalne. Qoy haati Faaxee si haala kooftu amma argattee nama xiqqoon sodaadhe. Eewwa. Wantichi haasawaa jiru ammallee immoo soballee miti warri sobeettan gammil argeen jira. Rakkinni biraallee qabu gargaarsallee bakka tana hin dhufne wanni isin beeku qabdan haadha Faaxee. Si galee akkuma wanta mana namni wanti jechuu barbaadan jedhee wanti jennaan gasti isaatti ergadhee osseene kana gatii ta'eefi gargaarsallee miti har'a yoo nu gargaartanii ani ka wanti jedhu ta'u fajjeessu ta'e eenyu nyaate. Taanuu mootummaa nyaatee dallaala meeqan nasaame nama laman nasaame bara 2023 mootummaan akkasitti mana narraa wanti jedhee jechuudha himee dubbadheen ture reefuun tana gatii ta'eefi kanumaafuuyyuu hin barbaadu isinummoo miskiina gargaaruufi nama akka kiyyaa kanatti jalan sararin jala sararee ufitti amanamummaadhaan waan kana nan hojjedhaa hin jenne gargaaruu dandeettan rakkoon qabu rakkina isaa furuuf garuu immoo nama gargaarsallee hin barbaadu akkasii achi na guddisi Muzammil. Mee viidiyoo bani. Muka jala taa'aa barsiiftee. Namatti achi na mul'ise. Itti gadhiifnu haadha Faaxee. Qoy meeti. Wallahi karabbina argulu gama mucaan gijee meeqatu shaafi kaayaan dura waan qooshe. Usi meeti odu. Tole hayye. Achi na mul'ise Muzammil achi na deebisi gana guddisi. Maan ka qoraartu si mudhisan. Laa waan amma Oromoon jala kanaa soba jettu kana fi kanuma kana. Barbirqii mitu koo baru fajjeesuu fi kun ammoo fi mudhisanii qoy wanni itti si mudhisan maal godhaa jirta maalirra si mudhisan
warra koomentii jala kana taa'ee waan argu Argee bar maal si mul'isanii maal godhuu deemaa jirta maal mul'isuu deemaa jirta maal jira si mul'isan. bakka Arafaatee ofirraan gabaabsa uffannisa. Si dheeratte. Nadheerratti. Ganamarraa kanuma haasofnaa beekta. An silaa asirrallee ta'uu baatu ufin. An asirratti illee ta'uu baatu bar silaa waan murteessee beekta. Chaalenjii hedduun dabarfadde waan ta'eef dafigga. Maal inni wanni chaalenjii irratti dabarfatte maal inni? Biyya Dubaay kana deema jedhee qarshii meeqana nyaatanii fiizaa gubate maarriyyoo jedhanii beekta yeroo lama na nyaatan beekta. Wayya. Achii ka'ee karaa baaraa kanaan Somaalee keessaan Jibuuti jedhaan biyya Yaman kana dhufee Yaman keessa taa'ee achis hedduu achi gubbarran turee huduuda kana gubbarratti illee waan hin ta'in hin qabu gartaa laal bakka kana kaameraa achi na guddisme rasaasa na ilaan naannoo kana hin gartaami. Kaameraan Huduuda gubbarratti osoo wanti dalagnu. Ana sitti wanta kan argu musee manuma kan keetii fitiif yookaan ammoo gasii irraa dhufu asii homan argan. gastii kee finnee finnuu irraa. Yallaa fiti. Kanas gurbaa. Bar namni keenya takka faaraadha wallahi billahi namni keenya faaraadha bar wallahi billahi faaraadha namni keenya bataam itti faaraadha. Wallahi bataam itti faaraadha. Adunyaa tanarratti haga jirtu habibi kiyya adunyaa tanarra haga jirtu abdii hin kutatina takka nuti dubartoonni baay'ee strongidha dubartoonni jechuun baay'ee strongidha nuti dubartoonni wallahi dhugaa isiniin jedha bar waa meeqa keessa dabarree waa meeqa obsinee madaa haadhaa obsinee madaa abbaa obsinee madaa ilmoo obsinee madaa jaarsaa obsinee madaa jiruuf jireenya obsinee madaa jireenya biyya ambaa kana obsineetiin jiraannaa jechuudha. Ani isaa kanaafuu jedhaa hin jiru. Senegalee meebii kun fooloo barbaadu ta'a, viyuu barbaadu ta'a, maal barbaadu ta'a. Namni boruu rabbiin maal itti nageessutti hafee jira amma. Kan namni itti rakkataa jiru. Ana malaan itti dhiisillee hin jedhuun. Ana ma dheengadda mucayyoo dheengadda armii taate san jala gaafa deemee laalu irra caala koomentiin keessanii koomentii ufit daddafi. Anuu si jibbee jira. Rabbi dhugaasitti haa godhu daddafi warra jettantu jira jechuudha. Amma mee warri sa'aa sanitti daddafi jettan sun jechuudha. Warri siyyuu jibbee jira deemi jettaniin sun jechuudha. Senegalee mee namni uffata isiin qabdu keessaa mallaqa isiin qabdu keessaa yookaan moobaayilii haa ta'u waan isii keessaa Senegalee waan isii keessaa namni tokkichi hoo baga gammadde koongiraa jedhee sii kenne jira. Waan isii keessaa jechuudha. Baga gammadde hoo koongiraa namni jedhee sii kenne jira. Hin jiru jechuudha. Senegalee ana nama yattiisan takkaallee koomentiillee godheef hin beeku. Viidiyoon isiin irra dhufa numa dhageeffadheetumaan bira tara guyyaa takka laayikillee godheef hin beeku koomentiillee godheef hin beeku rabbi irraallee nan qabu jechuudha. An namni tokko yoo nan taane akkanuma laaleetumaanii bira dabarfadha. Yoo naa ta'es laaleetumaan bira dabarfadha. Waan takka hin jedhu jechuudha. Keessattuu ijoolleen dubaraa mana namaa hin jiru. Takkaa taa'ee tiktokii hojjedhallee hin jenne alhamdulillah taa'ee tiktokii hojjedhallee hin jenne. Maaliif durallee gaafa biyya arabaa jiru sanillee an takkaa taa'ee tiktokiin hojjedhu. Kushii nama keessa fiigaa oola waan ta'eef jechuudha. Taa'ee tiktokii hojjedhaa sammuu kiyya keessaa hin qabu. Keeniyaa dawwalee ijoollee gaafadhee lakki hojiin mana namaa hin jiru naan jedhanii kaayiroo dawwalee gaafadhee haala jiru hunda gaafadhee mana namaa deemtee hojjetachuu hin dandeetta akkana irratti naan jedhanii akkama yoo san jireenya amma cimee kanaa miti amma gabbaatee ol deebi'u nuyyuu sodaa guddaadha gabbaanii ol deebi'u nuyyuu su'uudii taatee biyyittii jechuudha gabbaanii ol deebi'uun jechuudha kan waraqata qabus kan waraqata hin qabnes biyya kana keessatti Senegalaa miti gaafadhee kamtu naa caala kan biyya saniitiin naa caalaa miti ka jedhuuni lafaa ka'ee akkaawunti baankii kiyya baafadhee baasaboora kiyya haaromsiifadhee ofirra deebi'ee biyya kana dhufe. Maal barbaadee sa'a sanitti bakka yoo diqqaate bakka haadha tiyyaa ta'e abbaa kootii ta'e obboleeyyan kiyyaa ta'e eessummaan kiyyaa ta'e zarii tiyya hundaa ta'e haa birrii shan taatu namni ani harki kiyya bira hin geenne hin jirtu. Haa birrii takka taatu namni waan takka irraa hin fayyadamne hin jiru danfa qiyyarraa. Angaruu nama kanneen hundarraayyuu galata hin qabu. Rabbii tokkicha bicha galata naa qaba jechuudha. Kanaaf maal godhee ofitti himee
inshaallah jedhe maaliif yoo rabbi fayyaa naa kenne akka bineensaa nyaadhee dhugee ciisee ka'uu bichaa hin taane ka jedhuun murteessee biyya kana dhufe. Nyaadheetuma dhugeetuma ciiseetuma ka'ee mee uf dhageeffadha argite. Uf dhageeffachuu barbaade uf dhageeffachuu. Wanni akkasii sun jira jechuudha. Anamma osoo akkasii gabbaqasee waan keessa kiyya jiru hunda haadha faata hin heerumtu jettan malee heeruma kiyya keessa jireenya kan koo jiraadhu keessa waa hedduutu jira. Bu'aa bahii hedduutu jira. Akkamas qallaal gootanii hin heerumtu dhiira dhabdee abdii kutattee nama fuudhu dhabamee maalii ta'e akkootii jettu mammaa kee taqaawwa qabdu dhiira argaan dhabdu jette. Dhiira arguu dhabee miti dhiirrilleen arguu dhabdee miti hedduun arga hedduun dhagaya. Sanii miti. Boru usuu ofii kiyyaa waa harkaan qabne dhiira takka abdadhee heerumee na horata narraa jijjiira jedhee heerumee ilmoo takka gaafa dhale yookaan gara baadhadhe udaan ta'ee hin gatu. Sigalee udaan ta'ee hin gatu ilmoo tanaa waliin namni na ceela'ee ilmoo tanaa waliin namni na darbee ilmoo tanaa waliin namni na tuffatee bakka hin taane wayii dhaabbadhee bakka hin taane wayii taa'ee jireenya hamaa wayii murteessa. Jireenyi namni intaltee ekelee akkas taate naan jedhu wayii murteessinnaa waan jedhu tuyyuu mataa kiyya keessa jira. Harkaan dhaabatu lukaan dhiitata waan jedhu santu mataa kiyya keessa jira jechuudha. Harkaan dhaabatu lukaan dhiitata. Ofii kiyyaa dhaabadhee ilmoo dhalaa. Waan wayii maaliif inshaallah waan birrii 100 Itoophiyaan ta'in. Lafa kaayadhee waan kana lafaa qaba yoo jedha achi booda heerumee ilmoo dhalaa. Abbaa manaa kiyya irrattuyyuu uf gatuu dhabaaf jechuudha. Abbaa manaa kiyya irrattuyyuu uf gatuu dhabaaf jechuudha. Sinii galaa miti akkasitti jechuudha. Amma rakkoon kenna shamarran rakkoon kenna maalinni tokkoffaa gaafa heerumne bultii mataa kennaa ijaarannee hin jiraannu. Ka jiraannu miidiyaaf jiraan, koomentiidhaaf jiraan, laayikiidhaaf jiraan, fooloodhaaf jiraan. Gaafa heerumne lubbuu maal nuun jedhan ila akkana jedhan maaf laayikii gooteefati koomentii isin barreessitarrallee laayikii gooteefati maal nuun maal jedhaan suntu nunni ta'urra san ta'urra eebelu sanimi maal nu jedha dhuftee akkana nuun jette ish kanan poossannu viidiyoo doo sin jedhu maa poossatte ati hin hojjannu viidiyoo sin jennaan hin hojjanne eega hojjette cadhisi gaabaa marbaatee haa jedhu maal onni naan jedhaniif wanni akkas naan jedhaniif maal lubbuu ka jedhani maal hidhattee laayikii gooteef lubbuu maal osoo na bira jirtu akkas jirta jireenya miidiyaa jechuudha. Obboleettii tiyya heerumte abbaa manaa qabdaa miti rabbi sii kennee miti itti seentee miti ol deebi saaloonii keessaa ol deebi kilaasii kan kee keessa jiraadhu. Saaloonii keessaayyuu ol deebi kilaasii keessa jiraadhu. Kilaasii keessa meeshaa bitattee jette kilaasii keessa burcuqoo haarawaa bitte kilaasii keessa kilaasii keessa waan haaraa bitatte kilaasii keessa. Uffata yeroo uffattee manaa baatu maal jettu kilaasii keessatti. Siigalee kilaasii kan kee keessatti. Waan godhattu waan dhiiftu kilaasii kan kee keessatti. Maashaallah kan jenne hedduutu jira waan ta'eef. Waan godhatan kana waan dalagatan kana miidiyaa kanarraa gabbu'a warri bultii ijaarratan wallaahi billaahi ni jiraatta. Warri bultii ijaarrataniit hin jettan. Keessattuu warri biizinasa wayii tiiktookii kanarratti dalagataa hin jirre wama dhuftanii asirra wal sukkuumtaniif wallaalee baran. Lafaa kaate taanaan jalqaba koomentii dubbisuu dhufti. Lafaa kee taanaan jalqaba koomentii dubbisuu dhufa. Isin osoo isatti hajamte isin argattu inni osoo isitti hajamee isin argatu. Gowwoonni tiiktookii kana irraa ammoo jechuudha warroonni bakka biroo heerumanii wal fuudhanii jiraatan kun abbabeef ayyaleechi akkana wal xuuxan. Kun ekelee akkana wal godhan yaa rabbii kiyya jaarsa kiyya akkas godhe kun akkanatti viidiyoo waliin hojjetan ana mana keessa onna deebiftee ati an jireenya maal qabu jireenya gubaadha an jiruu qaba kun ebelu wal fuudhanii miidiyaa akkas fayyadamanii miti ebelu fuudhee miidiyaa irratti akkas godhaa hin jiru kun ilma namaatii miti kun akkas ta'aa jiraa miti habiibii kiyya jireenyi isaan jiraataaran karameellaa ishiggiitii fi karameellaa banaatii jechuudha. Karameellaa banaadhaa irraa fuutee gaafa lafa darbite biyyee fuudhee lafaa ka'a. Jireenyi isaanii ija miidiyaa fuutee jirti. Bultiin isaanii ija miidiyaa fuutee jirti. Sinii galee gariin hayati badii jedha.
gariin ceebba maali kun jedha gariin maashaallah jedha gariin amma waa meeqa jedha jireenyi isaanii akka karameellaa qola malee lafa bu'ee san taa'eera jireenya gola keessa jiraatan san hin tuffatina jireenya gola keessa jiraatan san hin tuffatina yookaan inuma neeruminaati nasaa keessan jechuudha akka kiyya kana ruusii keessan qaxaqaxadhaati